deebi'ee dhufeen jira nagaan siniif haa ta'u hordoftoota kiyyaa viidiyoo kabiraatiin jechuudha. Nagaan siniif haa baay'atu lafa jirtanitti. Guyyaan irraa guyyaa jaalalleewwaniiti ta'e maalan beekaa miti ani har'a waa'ee jaalalleewwanii irraatiin qasa jechuudha. Oduuyyuu dubbiyyuu egaa mee dursa jechuudha tosana sinitti himini jaalallee keessan jechuudha. Yeroo dheeraa faana haasoftanii faana jaalala dhandhamatanii jechuudha. Yeroo dheeraa faana haasoftanii yeroo jaalala waliin dabarsitan dhumarra gahee akka ijoollee yookaan daa'ima qabu yoo isinitti hime maal gootu murteen keessan jechuudha. Nama baay'ee jaallatanidha, nama walii galtanidha. Bor wal fuudhuuf gaa'ela waliin dhaabbatanii walii galtanii gariin keessan immoo guyyaan galumsaa keessanii dhiyaatee guyyaa galumsa keessan murteeffattanii kaatanii gaabbii kana yookaan gidduu kana keessatti mucaa qabaa boodallee akka nallollee bakka dura sin sodaadhee amma ergi walii gallee akkanatti toon baradhuu dogoggoraanii hiriyaa qaban ture osoon beekiin guyyaa tokko faana jiraadheeni mucaa deessee jirti garuu anaaf isheen gargar jirra isheenis iddoo biraa jirti mucaan garuu kan kootii siniin jedhe yookaas immoo akkanumatti akka carraa ta'ee osuma hiriyummaan jirru guyyaa tokko walitti dhufne hin deessee mucaan illee jira anaaf isheen garuu addaan jirra osoo siniin jedhe maal murtee akkamii fudhattu jechuun waan akkanaa jira darbee jechuudha. Bakka kamittuu jira. Fakkeenyaaf namni shamarran illee jechuudha osoo baratanii dahuu danda'u, osoo murteessin dahuu danda'u, erga dahanii namni sun irraa baqachuu danda'a. Garuu mucaan kan saatii egaa akkasidha isiniin jedha. Namni kamuu osoo dur mana warra isaa jiru yookaas osoo baratu shamarranii yeroo baay'ee dogoggoranii mucaa da'uufaati. Dogoggora guyyaa tokko warreen mucaa da'an jiru akka sanaatti ilaalaa jechuudha. Ishee deessisan akkanatti ilaalaa. Ishee deessisan akkanattis ilaaluu dandeessu garuu karaa lama ilaaluu dandeessu jechuudha. Booda yerooni waa'ee mucaa kanaa waa'ee seenaa ishee isinitti himu. Fakkeenyaaf osoo anamma durii osoon baradhu mucaa daheera ta'ee mucaa dahee hiriyaan kiyya sun immoo yeroo sanatti na fuudhus hin danda'u maa gochuus hin danda'u barataa ture ta'e na kaada jechuudha. Maaliif ittiin dhowwaatu hin qabu waan ta'eef yeroo sanatti humnas hin qabu maatii isaas hin sodaata waan ta'eef ganuu danda'a kaaduu danda'a. Yeroo sana maaltu godhama homtuu godhamuu hin danda'u maatiin ishii bakka akkuma ta'etti hin guddisuu. Ishee immoo barumsatti deebite yoo akkuma ta'e egaa carraa isa booda yeroodha booda immoo heerumuu ishiin oolu yaa dogoggoree mucaa deera jettee waan manatti haftuuf hin qabdu heerumuu ishii waan hin oolle gaafa heerumtu garuu gariin nama mucaasa sana dhoska gariin immoo mucaa sana akka qabu hin dubbata jechuudha. Garuu warreen mucaa akka qaban sana dhoskanii booda gaa'ila sana keessatti rakkootu uumama. Era sinitti maan jira. Namni kun mucaa qabaachuusaa himooni baay'ee gaariidha. Garuu gara murteetti itti dhufna. Booda adeemsa keessa osoma deemanii mucaan sun kan shii ta'u hin baramu. Karaa kamiiniyyuu hin baramu. Egaa abbaan manaa suni dubbii guddaa hamma kana ga'u akkamitti na dhoskite jechuun dhufa. Namni baay'een haala kana warreen wal diigan jiru. Mucaa qabaattee mucaa hamma kana ga'u qabaattee mucaa waggaa meeqa qabaattee na dhoskitee hamma kana na faana jiraattee jedhee namni gaa'ila waggaa meeqa jiraatan ijoolleellee kan horan kan addaan bahan jiru. Kanaaf garuu namni sun yeroo sana keessatti yeroo si jaallatutti miira keessa jira waan ta'eef miira jaalalaa keessa jira waan ta'eef yeroo inni si jaallatee mirir jedhe sitti maramee sirraa adda bahuu hin danda'u jedhu ati immoo kanatti muudha. Yeroo kanatti dogoggora guyyaa tokkootiin mucaa akkana daheen jira. Mucaan qaba. Mucaa waggaa amma kana nan qaba. Yeroo sana kutaa amma kanan baradha ture. Yookaan na gudeedaniitu dirqisiisee na gudeedee fedhii koo malee jechuu dandeessa. Garuu mucaa kiyya warra koonnaa guddise ani hin guddisne. Kanaafuu namni sun si jaallate taanaan mucaa qabda jedhee sin dhiisu. I'm sure si jaallanna mucaa qabda jedhee sin dhiisu.
rakkoon qabu. Mucaan keellee kan kooti kan jedhu baay'eetu jira. Dogoggorreessattuu hin uumama jechuu danda'a namni. Kanaafuu dhoksuun gaarii miti jedha. Namni kun egaa gara seenaa kanaatti dhufa. Mucaan kun dursa jaalallee qabdi turte. Waggaa 2 wayii waliin haasofteetti. Booda garuu maallaqa irratti wal dhaban. Maallaqa ergisuun mataa nama dhukkubsamdi waa'ee maallaqaatti wal lolanii addaan bahanii biyyatti galtee biyya turtee deebitee biyya Arabaa deemte. Amma garuu erga biyya Arabaa deemte gara waggaa 4tti 5 qabatteetti. Kana keessatti nama tokko faana haasofsiisaa turte. Egaa akkuma namni kamuu nama haasofsiisaa turte. Nama kana erga haasofsiistee erga jaalala keessa galanii erga waliin adeemsa baay'ee deemanii yaadaan jechuudha. Akka ijoollee 2 qabutti. Ijoollee 2 akka qabutti akkana jedhan akkamitti ijoollee 2 jettee yoo gaafattu dogoggoraanidha. Ijoolleen kan uumamanii malee anaaf ishee wal fuunaa walii gallee miti. Bifuma hiriyummaadhaan jirra turre. Osoo hiriyummaadhaan jiruuti ijoollee deessee. Haa ta'utiyyuu immoo amantaan keenyas immoo garaagaradha. Addaan baanee jirraadha. Maal jettu mucaan kun amma jaalallee ishii ture hin jaallatti kan hundumaa hin beektu faana waan baay'ee haasoftee faana waan baay'ee walii galtee hamma wal fuudhan gaala waliin dhaabbatanitti baay'ee walii galaniiru. Garuu erga umarra gahe kanatti yaada kana itti himaa jechuudha namni kun. Kanaaf mucaan kun ani ofitti fudhachuu hin dandeenye yaada kana. Ijoollee 2 sanuu jetti tokko dhashee lammatas akkamitti dogoggora ta'a. Ana garuu gaaffii baay'ee natti uumeera. Itti himuunsaa gaariidha. Itti himuunsaa baay'ee gaariidha. Bor akka isaan erga wal fuudhanii rakkoo keessa erga galtee booda walii kun gaarii miti waan ta'eef amma murtee mataa ishee akka murteeffattuuf itti himuunsaa baay'ee gaariidha. Garuu ijoolleen 2 akkamitti dogoggora jedhama. Tokko welcome tokko dogoggoruu danda'ama. Akkuma nama kamittuu tokko dogoggoruu danda'ama. Itootti hin qophaa'in ta'uu danda'a. Haalaan beekanii tokko dogoggoraan ulfaa'uu dandeessi. Erga deessee immoo itti gaafatamummaa fudhachuu yoo didee mucaan garuu kanuma isaatii addaan bahu. Lolanii kanuma irratti lolanii addaan bahu. Lammata akkamitti walitti deebi'an. Dogoggoraan lamaanis ammas adeemsa amma kana keessa innaa waliin deeman ijoolleen 2 hamma dhalattu amantaanis gargar jedhan jarri kun lamaan akkamitti amma kana wal faana deeman naan liqimsamne jechuudha. Osoo tokko ta'e rakkoo hin qabu irra darbamuu danda'a. Ijoollee rakkoo hin qabu ijoolleen akka gaa'ilan dhaabbanneef nama dhorkitu ijoolleen jechuudha. Dura isinii ibseera akka isinii hin faallessinee fi akkamitti akka namni dubartiin tokko gudeedamtu akkamitti akka dogoggortuu karaa baay'ee jira waan ta'eef sakan murteessuun gaarii miti. Bakka ishee obbuusanii ilaaluudha amma ani nagaadhaan mucaan qabu jechuurra bakka ishee obbuusanii akkamitti akka isheen dogoggorte sana ilaaluun gaariidha. Garuu namni kun ijoollee 2 amma addaan baanee jirra amantaadhaanis tokko miti siin immoo siin fuudhaa seera qabeessa godheenii gaa'ela waliin dhaabbannaa maal godheennaan jedhee ani fudhachuu hin dandeenye jetti mucaan kun. Maaltu isinitti dhaga'amame isin waa'ee kanaa yeroo dhageessan? Namni kun nama akkamitti jettanii tilmaamtu? Kanaaf hordoftoota kiyyamee yaada akkamii qabdu mucaan kun yaada kana fudhachuu hin dandeenye humna kooti oltee yaada kooti oltee jettu dhuguma wantichi yaada olidha akka ani yaaduttis akka dura salphisee isinitti himemti tokko yoo ta'e salphachuu danda'a 2 garuu ulfaata. Namni kun dhuguma too dhiira gara laafu ta'e dhiira qajeelaa ta'e dhiira sirrii ta'e tokkoffaa dogoggora haa ta'u lammata ergatti deebi'ee lammata deessee namni ijoollee 2 akkamitti garaa jabaata. Erga 2 nan qaba ergi kan kooti jedhe ijoollee kooti ergiit jedhe haadha sanatti akkamitti garaatti jabaata. Amantaan ikkoo gargar ta'anii jiraachuunis hin danda'ama. Nama baay'ee mana tokko keessa amantaa garaagaraa hordofee jiraata. Yoo ta'u baate immoo gara tokkotti sassaabamuunis ni jiraata.
amantaa isaanii hin beeku ani amma jechuudha waa'ee sanatti himte malee isheen waa'ee amantaa natti himne haa ta'u malee dubartiin suni anis dubartiidha isheen sunis dubartiidha isheen ammatti heerumtus dubartiidha dhiirri kun immoo jechuudha ishee kana ijoollee lama irra kaa'ee ijoollee lama mataa ishee irra kaa'ee ishee kanaan immoo kottuu si qanansiiseen jiraadha waan hundumaa si guuteen jiraadha yoo jedhu dhugaan fakkaata wanti kun yeroo baay'ee dhiirri koo ijoollee arginaan dubartii ishee baay'ee jibbuyyuu hin dhiisa fuudhee makee kan jibbu jira baay'isawee fuudhee kee kan amala badaatti agarsiisu jira garuu mucaa deenyaan ijoollee godhannaan namni mucaa sanaaf jedhee of sirreessu jira mucaa sanaaf jedhee haadha kan barbaadu jira kanaaf ijoolleen kun lamaan kan koote erga jedhe ijoolleen qaba ergi ishee kanaan jedhee haadha sanatti maagaraa jabaate amantiin addaan nama hin baasu eessattu jechuudha erga dura walitti dhufanii jaalalaan haa ta'uti jaalala adeemsisanii jaalala keessatti immoo otoo sirna gaa'ilaa hin raawwatiin waan kana raawwatanii ijoolleen argamte ijoolleen lama ergi argamte akkamittiin kana jechuu danda'e anamma mucaa kana mucayyoo lammata faana haasoftee dhumarratti waa'ee kanaa dhageessanii ani hin beeku garuu haadha sanaan na yaachise jechuudha haadha ijoollee sanaaf na yaachisa tokko lammata immoo dhiirri kun dhiira sirrii akka hin taane dhiira gaarii akka hin taane ijoolleen ikkoo baay'ee waan hundumaa keessa ijoolleen qabeenya guddaadha ijoolleen nama araarsiti ijoolleen waan baay'ee namaa gooti na ijoollee lamarra darbee haadha sana maal taate addaan baane maal jedhee ishee kanaan immoo koottuu bakka maal yeroo jedhu akka yaada kiyyaatti maalan yaade seetanii mucaa kana yeroo isheen biyya dhuftu seera qabeessa yeroo godhugaa qabeenya ishii waan isheen hojjetatte mucaan dura waggaa lama hojjette ammallee shanaffaa keessa jirti waan isheen qabdu kana harkatti fixuuf kaayyoon sanatti fakkaata waa akkasii natti fakkaate jechuudha maaliif rakkina dubartiin qabu kaa'inni rakkina dubartiin qabu lama asheera rakkina ijoollee siin qabu lama maqaasaatti waamamu lama maqaasaatti kan waamaman ijoollee qaba dubartiis kunoo jiraachaa ture jiraatteetu ijoollee lama ashee kanaaf obboleetti kiyya hordoftoonni kiyya irraa siin baratu yaadallee sii kennu anis yaada akka mataa kiyyaatti siin kenna akka amma jedhetti ilaali dhiirri kun dhiira qajeelaa ta'e dhiira gaarii osoo ta'e dhiira borii osoo ta'e dubartii ishee sana cabsee yeroo lama ishee cabsee ijoollee irra kaa'ee dhufeessi ishee leexaa kana hin barbaadu bakka hammamillee yoo ta'e namni yookaan waaqa sodaata yookaan ijoollee sana jaallate haadha ofitti fudhata si gale takka waaqa sodaata takka immoo jaalala ijoollee sanaaf haadha faana ofitti sassaabee fudhata ijoollee koo erga jedhe ergi dhiiga koo jedhee jechuudha kanaafuu namni kun siif gaarii hin ta'u jedhee yaada boritti jechuudha kanaaf isheen irratti ijoollee lama ashee dhiisee obboleetti keetti karaa biraa dubartii akka kee jechuudha bakka ishii obbuusi ilaali dhiira akka kana sirrii osoo tokko ta'e tokko karaa kamiinis karaa sanaanis karaa kamiinis dogoggoruu hin danda'ama siniin jedhe tokko sin amansiiseera lamaan garuu never ever shawwadamuun hin jiru ijoollee lama baatee ganaa ishee leexaa kana ishee dadhabaa dhufte ishee qaaffataa jechuu zanaa jechuu aara galfachuu dhuftu kana of harka gashee ganaa dhiphisuun ijoollee sanan guddisan moo jedhee ishee mataa naannessuun baay'ee ulfaata isheedhaafis gaariin ta'u kanaaf obboleetti kiyya akkuma fudhachuun dadhabe jette sanatti fudhachuu dadhabuu dhiisuu si wayya bakka cubbuu namaa keessa seenuun gaarii miti ammallee taanasiif namni gaariin nama leexaan tokko si argamuu danda'a inni kun garuu waaqni garuma ijoollee isaatti adeemsu bakka ijoollee isaa akka guddifatu taasisuudha jechuudha okay na kanadha hordoftoonni kiyya immoo mee yaada akkamii akka qabdaniif isinimmoo barreessaa fi isinillee gara fuulduraatti waan akkanaa yoo isin quunname nama tokko mucaa tokko taanaan haalatti mucaan sun alate laatanii adeemsa sana nama sana jibbuu dhiisuu dandeessu gariin haati sun iyyuu ergi ulfooftee kaate nama sanas diddee mucaa bichaa deessee iddoo biraatti heerumuu dandeessi erga isheen heerumte immoo humaa rakkoo hin qabu amma isheen kun rakkoon kan jiru hin heerumne ijoollee faana jirti ijoollee guddisti inni garuu baheen dhaqee singilii yookaan leexaa fuudhaadha hojiinsa inna ijoolleen namni tokko ijoollee qabaatee fi heerumuu diduun gaarii miti
namni tokko moo ijoollee baay'ee lama qabaateef teerumuunis sirrii miti. This is my idea. Sininjara yaada keessan barreessuun nagatina. Thank you so much.